hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi bareeda hunduu bareeda galata waaqayyoo. Hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nagaa keessanii jirtu nagaa kooti anis fayyaa keenya jirra jiruuf jireenyi hundiyyuu bareedu. Kunoo maatii kiyya wajjin dhufeen jira. Jirtu jayin kaara rabbirra jirtu jayin jirtu akkami nagaa keessanii haa jayin asi laali kaale akkam isin jirtu miti nagaa keessanii jiruuf jireenyi hunduu bareeda. Nutis jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi hundiyyuu bareeda. Guyyaan torbeen akkamitti darbee nama machiisa. Bunallee dhugeera. Irriba dana fakkaate maaliif irriba sirriitti irrafnu birraadhaafuu seeraan irrafnu jechuudha irriba jechuun gaa daa'imni xiqqoo halkan amma kaati guyyaa simmoo ammana irrafanii guyyaa irrafuyyuu kun halkan illee numa rafa garuu dafee ka'a ammuma sana yeroo ani irribni na qabetti inni ka irriba keessa yeroo ani irribni na qabetti inni immoo deebi'ee ka'e. Jechuun irriba keessaa immoo kaatanii dafee immoo irribni isiniin dhufu jechuudha. Innaa kanan isiniin jedhaa wanti isinitti himuu dhufee har'a akkuma argitan carqii soofaa kootti kaaseen jira. Miicuufan kaasee lama miicee lama tafe jechuudha. Kan tokko guddaadha inni nuti irra teenyeeru kun guddaadha. Kan guddaa fi kan kun ishee jidduu akka libbi qirxii. Ishii tafe jechuudha. Ishii miicine isaan sana lamaan miiceen jira. Garuu tokko dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko naarii jira jechuudha. Maal seetanii karaa tokko durreen jirti garuu mana keessa ani hin beeku karaa galee nyaate jechuudha. Antuunni dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko miqqanyaadha jechuudha. Soofaa kanas ni walaa nyaateera jechuudha. Akkuma binneen soofaa kana daarii karaa duuba isaatiin hin nyaate jechuudha. Isuma kana barcuma isaa kana irraa nyaatee jira duuba isaarraan garuu duubaan nyaate immoo gaarummaan isaa fuulduraanii miti. Ammas immoo soofaa keenya isa kara duuba sanarraa amma yeroo inni irraa fuudhee miicuudhaaf jedhu dhugaa lammiin iyyuu baay'ee aara jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma yoon itti baay'ee aara silkii bilbileen itti ma'ee tanan maal faayidaa qaba jedhee tanan dhiise jechuudha. Tani ma'eeni innaa antuunni nyaatee jira jechuudha. Duuba caafii isa kunoo kan irraa gadi rarra'uu caafiin isaa jira miti achirraan karaa lafa jallarraa isaatiin duuba girgiddaatiin antuunni nyaatee jira jechuudha. Birrii 10,000 bitamee antuunni yeroo nyaatu baay'ee nama harsa dhugaa dubbachuudhaaf. Amma lammiin osoo itti mee sammuu danda'u sana bitee dura hin qabnu hin beektu carqii soofaa yeroo nani da'u sana bite jechuudha. Lammiin birrii 10,000 bite dhugaa. Garuu antuunni nyaatee jechuudhaan antuunni nyaatee jira. Xiqqoon wayii nyaate garuu inuma nama aarsa ta'ullee beesi jahaadha keetii haa ba'u beesi haadha raa'u dhiifama jiru adurree soofarra baate dhugaa. Isa kaan soofaa adurree carqii soofaa adurreenis cirtee fixxeetti irratti asiyoolee keessa ishee irratti asiyoolee irraan baatteetti asiyoolee irratti wannoo itti cirtee fixxee jechuudha. Innaa kanas isiniin jedha har'a rabbirraa qabadheen dhufee rabbirraan koo inni dololti baay'ee dolola jechuudha ji'a kana garuu hin beeku shaggaadha ijoolleen dololtu jedhu garuu hin beekan. Innaa kan biraammoo wanti isiniin jedhu rabbirraan amma ji'a 4 qabachuuf isaan siin gaafachuu dhufe waan biraa miti. Kana jidduun isinitti odeessee malee isaan siin gaafachuu dhufe jechuudha. Wanti siin gaafadhu wanti siin gaafachuu dhufe rabbila booda wanti siin gaafachuu dhufe jechuudha. Rabbirraan amma ji'a 4 qabachuu jira. Guyyaa 2-3 tafeef ji'a 4 qabachuudhaaf ji'a
ji'a afuritti yeroo baay'ee yeroo miidiyaarra laalu kana na gorsitu eetanan dhufe namoonni tokko tokko ji'a afuritti ijoollee nyaata jammarsiisu. Tokko tokko immoo inni beekamaan garuu ji'a ja'adha. Garummaa namoonni tokko tokko ji'a afuritti hojii jammarsiisanis rakkoon qabu nyaanni jedhu. Istime sin maal la gorsitu nyaata akkamii warri ana dura deessan sin ji'a meeqatti jammarsiiftanii? Osoo ji'a afuritti jammaranii gaariidha moo osoo ji'a ja'atti jammaranii gaariidha? Rabbirraa nama garuu ijoolleen tokko tokko harma qofa hooti. Harma aannanii horiis nan barbaadaaf hin jira. Nan fuudhaaf jedheen jechuudha kiraa. Amma garuu aannan xaasaa dhugaa jira. Aannan xaasaa dhugaa liptoo beektuu miti liptoo dhugaa jechuudha. Aannan xaasaa garuu amma ji'a jaaroo ji'a shanitti osoon argadhe aannan horii nan jammarsiisa jedhee tana yaada uma rakkoon qabu bishaanitti baay'isanii daffisanii qal'isanii daffisan rakkoon qabu. Waanuma coggaarraan isaanii danda'een daakneef malee waan biraatiif miti kan dhorkamu bar waan ulfaatuuf jechuudha. Kan garuu soonii ji'a shanitti argee nan fuudhaaf jechaan jira. Barbaadan jira garuu hin arganne ammatti. Isa biraan immoo wanti isiniin jedhu warroonni isti akka koo dura deessanii nyaata osoo ji'a afuritti jammarsiisanii shaggaadha moo osoo ji'a ja'atti jammarsiisanii shaggaadha? Kanan sin gaafachuu dhufe jechuudha. Amma rabbirraan ji'a afur guutuu fi bulii lama fa'aa tafeef. Ani garuu lammiin na dida malee nan jammarsiisa jedhee yaada. Isti namoonni immoo maallaan jettu? Isin immoo maallaan jettu? Maalla gorsitu? Jammarsiisu moo dhiisu? Ji'a afur kanatti jammarsiisuu nyaata moo dhiisu? Maal immoo jammarsiisu? Kan akka abukaadoo, ruuzii, dinnicha, kaarotii waan akkasii jedhu garuu marqaan illee shaggaadha. Marqa garbuu kanuma dubartiin deessu nyaattu sana osoo bitanii marqaan sariifiidha. Innis marqaan sariifiidha ijoolleedhaaf. Namoonni tokko tokko immoo qixxaa xaafiis diimaasaa keessosa dhadhaa kichuudhaan sukkumamee soolaatanii fi shaggaadha jedhu jechuudha. Istimee jammarsiisu moo dhiisu? Mee kana natti hima. Kana sin gaafachuu dhufe. Nyaata rabbirraa amma ji'a afuritti jalqabsiisu moo dhiisu? Maalla gorsitu warri akka koo dura deessan isin nyaata ji'a meeqatti jammarsiistanii? Akkamidha in ta'amoo ji'a afuritti jammarsiisuun akkamii oomaa tokko dhiibbaarraan hin ga'u jammarsiisanii? Kana sin gaafachuu dhufe. Isti warroonni wanni isaa beektan ijoollee keessan ji'a afurii fa'aatti jammarsiiftan yoo jiraattanii koomentii naa barreessaa. Jammarsiisisoo jettan dhiisisoo jettan natti maan isiniin jedhaa. Kanuma sin gaafachuu dhufe isiniin mari'achuu dhufe. Maaliif seetan firri nutti dhiyoon jiru waan ta'eef isinidha firri keenya warra miidiyaati waan ta'eef isinuma gaafanna jechuudha. Isiniin mari'achuu dhufe jechuudha. Isin malee maalan qaba. Kanaafuu jechuudha natti maan isiniin jedhaan hordoftoota koo akkana bakka kanuma isinitti immoo dhufe koomentii irratti naa kaa'aa. Koomentii keessan immoo nan ilaalaa. Naa mummachiisa dhugaa dubbachuudhaaf naa mummachiisa waan isaan beeku irri bana fakkaate. Amma sa'aatii meeqa ta'u? Sa'aatii 12 ta'uuf amma rabbirraan dhiquufanidha jechuudha sa'aatiin gahe. Innaa waayifaan yoo waayifaan keenya baay'een hojjetu yoo hojjete isiniin gadhiisa. Ergaa koo kana dhaggeeffadhaa amma dhumaatti isiniin jedha. Rabbirraanis nagaa isiniin jedha. Nagaa jedhin gaareeffaa koo. Nagaa jedhimme barteeni miti si barsiiseera miti isaan. Innaa akkana isiniin jedhaan hordoftoota koo laayik sheer nu godhaa. Baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa. Kanan dura warri sheerii naa gootan galatuma viidiyoo koo haadha eebboo eenyu mucaan tokkos nan irraa fadhee maqaa isheenis sheer gooteerti. Galatoomaan isiniin jedhaa. Ammas laayik sheer gochuu hin dagatiina. Ergaa koo kana warroota daa'ima qabanii biraan waliin naagaan isiniin jedhaa. Waan jettan immoo koomentii irratti naa barreessaa.
like share godha. Bye bye. Ciao jadi. Ciao jadi labullaku. Ciao jadi enggak. Ciao jadi. Ciao jadi. Jadi enggak. Bye bye jadi. Ciao jadi like share godha ti. Komentii irratti na barreessaa sinin jedha sinin eegaa waan jettan komentii irratti eegaa jechuudha. Ciao. Ciao jadi.